Lisi baasanii garana cicciree garas cicciree waan intaane wayii waan dadhabaa tokko baasanii hundi namuma beeku cufa isaan opidiyoo keessa isaan warri namni mallasa manfaan jira warri inni yaadu warra fudhatanii isan caala ufit dhiyeessee amantirra qabin jira ma guutumatti waan Oromoo dhiyaataniif san jibbu. No mallasi sabboonummaa Oromummaa inni sodaata. Sabboonummaa Oromummaa kana ofirraa eega. Fageesseetti ofirraa eega. Achi fagotti ofirraa achi si qabuu barbaada. Ana qofaa miti namoota sabboonaa ta'an baay'een isaanii yeroo adda addaatitti dararaan irra ga'ee jira. Bifa qorannaa fakkeessanii opidiyoo akkuma waan opidiyoo wal qorattuu fakkeessanii garuu jaratu itti jira. Warri security kun jalaan ajaja dabarsanii jechuudha. Namoota adda addaa ka waqaramaa turanitu jiru. Qoyin warra security kan eegeette wasan gaafadha. Geetaachoo saffaa kuna gamma wanni sabeetta falmisiisa. Nami gariin hin beeku hin jiru yoodhan dhuunfaa wal beektu security kan nami raas tokkisa. Argite beektaate takku. Argee ni beeka. Jabaa waliin teennee nama mari'annee miti. Mana marii EPRDF keessa illee ni dhufa. Mana marii EPRDF keessa yoggaa dhufu duuba ta'a. Duuba ta'a nama hunda duuba dhumarra kataa'u isa. Achi fagaatee ta'a. Yaadan kennu hin mari'atu. So namni hunduu Geetaachoo Asaffaa achi keessa akka jiru waan beekuuf ifa ta'ee uf ta'ee waan naannoo isaatiif waan saba isaatiif ta'u waan ummata kanaaf ta'u waan biyya tanaaf ta'u mormee ni dhiyeessa jechuun dandeettu. In sodaatanii? Geetaachoo Asaffaa tifi caasaan securityidha. Bara dheeraadhaaf hangam biyya tana jiru hanga bara 2004 caasaan security guyyaa tokko mana marii bakka bu'oota ummattoota Itoophiyaa paarlaamaa Itoophiyaa irratti dhiyaatee gabaasa dhiyeessee hin beeku. Hanga ani biyyaa bahee ministeera maal godhanii yeroo Hayilamaariyaam minaalbaata Geetaachoo haa ta'u nama biraa haa ta'u dhufee gabaasa godhe ta'a. Caasaan kun ummanni Itoophiyaan beeku. Accountability isaa paarlaamaadhaaf miti. Accountability isaa ummata Itoophiyaatiif miti. Caasaan kun caasaa balaaleffatamuu qabu. Uf durallee caasaan akkanaa yoo FBI, CIA accountability qaban. Paarlaamaa Koongirees irratti dhiyaatanii qaamii komitee irratti dhiyaatanii qoraman. Hin qeeqaman. Karaan hin kennamaaf dogongora jedhanii itti iyyama. Ummanni aangoo irraa qaba. Security in Ethiopia TPLF qofa accountability qabaachaa ture. TPLF keessa mallasiin malee namni tokko harka keessa naqachuu hin danda'u. Meeshaa dhuunfaa mallas ture. So ifattiin dubbadha. Ummanni Oromollee ummanni Itoophiyaallee dhaga'uu qaba kana. Hanga an beekutti hanga xiinxalletti caasaa keessallee bahee waan kana guutuu qorachuudhaaf yaadee jira. Mataa bilisa ta'e. Security in Ethiopia duuba taa'ee tokkoffaa kan inni sodaachisu mana marii EPRDF lammaffaa sira asfaxaamii sodaachisa sadaffaa kaabinee everybody ujitan teessee beekase namni security in sodaanne hin jiru caasaa mootummaa keessa ka jiru hundi isaa isa namni shakkitanii bilbilaa softaniin faa waan bilbilli kiyya xalafamaadha durirraa jalqabee sektara bishaanii yoo jirurraa jalqabamee xalafamaadha akka xalafamees nan beeka. Namni naa eerellee jira. Actually espionage al-Shabaab nurraa tiisuu yookiin mootummaa yoosan Eertiraadhaan lolli waan tureef mootummaa Eertiraa nurraa tiisuu ol caasaan nageenyaa kun akka hubannoo kiyyaatti inni katiisaa ture mootummaa keessa humnoota jiran qancarsu dhawu rukuchiisu afaan faajjessu ummataan addaan baasu caasaan kun siifi ummatallee walitti buusa. Ummatallee sitti kaasa. Ummata ganzaba maallaqa kana bittinneessee ummatallee afaan faajjessee gowwoomsee maal godhee sitti kaasa. Caasaan ummataaf ijaarame waan akkana caasaan kun kan ijaarameef fedhii fi faayidaa garee tokko eeguudhaaf malee garee arfaniifuu fedhii isaaniin eegu. Achiin booda namootni interview armaan dura interview kan itti ilaalamee fi dhaga'uu danda'anii namni dhaga'inii fi achiin booda dhiibbaan kun guutuun isaanii ture dhuma irratti san dhiiftanii biyya baatan.
biyya boo keessanillee wal qabate jaartiin teessanillee manidhaa seentee turte wanni adda adda irra kaasanii waan wal muslima kallee wal si qabsiisan kun akkamiin tamee kan balleessi nutti nu ibsi anumaan garuma deemna gaariidha akka ammasiin jedhe kana caasaan kun adda durummaadhaan murtiin isaa murtii siyaasati warruma siyaasatti murteesse warra duuba jirutu murteesse garuu fi tawraarii ta'ee dura bu'ee lola dharaa kan adeemsisaa ture caasaa nageenyaa kana narratti jechuudha. So yeroo dheeraadhaaf lolli kun ture odoo an biyyaan bahiin baatii 8 dura kaampeenii guddaa narratti adeemsifamaa ture. Caasaa dabballee keessatti adeemsifamaa ture maqaa balleessuun ololli adda addaa uummatattis odeeffannoon taane gadi lakkisuu disinformation jedhama afaan security disinformation misinformation kana gadi lakkisuu waan akkanaa kanatu ture. So gara dhumaati irratti mallas dhibamuu wajjin mootummaan itti aanu kuni namoonni itti aananii dhufuu danda'an innufaa ta'uu danda'u ka jedhu kana akka tiimititti hojjannaa ka jedhu amma Hayilamaariyaam yeroo baay'ee hiikkaa isallee baballeessee jedhu kana jechuun akka tiimitti hojjanna ka jedhamu kana duruma ture yaadaa turan. So tiimii kana keessa most likely anis jiraachuu waan danda'uuf so achi keessaa dhabama na godhuuf yaalii godhame jechuudha. So akka allaalutti oduun taane gadi lakkisuudhaan ummataanis walitti na buusuudhaaf yaalii godhamee jira waan musliimaa kanarrattis garee tokko ture garee Ahabash jedhame tokko garee Ahabash san kan biyya galchee isaan ta'ee odoo jiru Juuneydiitu galchee jedhanii gadi lakkisan jechuudha. Waan adda addaa kana godhu ummataanis walitti si buusu isatu isinii akkana isiniin jedhee jedhanii itti himuu namoota erguu gadi ergan kana bal'inaan jira. So rakkoo akkasiisan dhumarratti haati manaa kiyya masjiida ganda keenya keessatti manuma haadhatiyyaa bakkuma manni haadhatiyyaa duraanii irra ture irratti achitti masjiida tokko koominiitiin gaafate yaadannoo warra kanallee taaqeen kunis baduun qabdu ganda kanatti masjiida itti salaannu nu ijaaraa jedhanii nu qarshiin qabnu qarshii gamaa gamanaa kakkadhannee namoonni magaalaa kana keessa jiranis hanga tokko arjoomanii bu'urri isaallee bahee gara waggaa tokkoo fi walakkaadha addaan citi jarri sun warri qarshii nu gargaaran sun waan addaan kutaniif booda qarshii tola ooltota adda addaa karaa embasii Suudiitiin biyya tana keessa deddeemaa turanitu jira. Tola ooltota sanirraa qarshii wayii argame. Qarshii sanii haati manaa kiyya fuuteeti masgiida kana ittiin ijaarre koree sanitti kenniti jechuudha. Meeshaa biyya warri baadiyyaa keessa jiru dhufee asii meeshaa adda addaa kana bituu hin danda'u. So isaan gargaartee meeshaa adda addaa akka simintoo akka sibiilaa waan adda addaa qalama mana gidaara diban kana gargaartee jechuudha. So masgiidni akkamitti ijaaramaa jedhanii gurraa karrayyuu jedhanii waan adda addaa godhanii maali Suudiirraa qarshii isaan ka gaafsan jedhanga Suudiirraa qarshii miliyoona 5 fuudhanii qarshii miliyoona 5 kanaan warra shoororkeessitoota biyya tanaa gargaaraa turanii jedhanii internet irratti facaasan. Google mara keessa jira. Hammeenna ummata kana ka argituu waan akkanaati. Biyya tana eeguu keessatti ummanni Oromoo durillee har'allee gahee guddaa qaba. Itti gaafatamummaa guddaa qaba. Biyya tana isaan qofaa miti ka eegu. Aangoo ufiitiif marachaa turan malee waa'ee biyya tanaati miti. Masgiida ijaartan masgiida ganda tokkotti ijaar amantii babal'iftan amantii maal bal'ifne an umrii kiyya guutuu faamiliin kiyya guutuun gara haadhatiin gara abbaatiin warri soddaa kiyyaa hundi islaamummaa yakkamiti waaqeffannaa yakkamiti kiristaanummaa yakkamiti namni koominiitiin yoo sitti boo'ee koominiitii kana hanga humna qabduun qarshii qabaattee atiin gootu waan dandeettuun yoo gargaarte yakkimaan Suudii embasii
waggaa 20 waggaa 30 waggaa 40 masgiida biyya tanatti ijaaraa jira. Gaaf tokko itti dubbatanii hin beekan masgiidan ijaarinaan jennee masgiida gaafa obbo Juuneydiitti ijaaramu yakka ta'e shororkeessaa ta'e shororkeessummaa immoo eenyutu falmaa ture. Uummanni Itoophiyaa illee ni beeka uummanni Oromoo illee ni beeka. So maqaa balleessaan taane waan nama saalfachiisu wayii godhame haadha amanaatiyya waajjira OPDO illee dhayxee hin beektu miseensa OPDO illee miti. Haati manaatiyya waa'ee amantii keessa illee seentee hin beektu. Koree kana koree majlisaa obbo Abubakar Ahmad faa in amani beekta. Ahmad Diin Jabal faa koree kana keessa illee hin jirtu ittuu dhufnee hin beeku jaraanuu wal hin beeknu nu. Anuu hin beeku aniin ala oolu hojii mootummaa keessa oolu jara kanaa waluu hin beeknu. Ani ka beeku manguddoolee duraanii kan naannoo ayyar xeenaa jiran kana isaan ka beeku waluu hin beeknu. Maqaa balleessaa kana propagaandaa sirriitti qindeessanii qajeellotti afuufanii Alshabaab illee isa galchee gara kaaniin qarshii Suudii embasii fuudhaniitiin Abubakar Ahmad faa hojii shororkeessummaa akka ittiin gaggeessaniif qarshii gara isaanii ergan jedhaniiti himannaa kaadha manaa kiyya irratti banan. Giddee sun atas jirtu maa asuma jira. Asuma jira. Mas irratti hin banini haadha manaa. Ana irratti akkanan jedheen gaaf isii hidhan daa'imni keenya ka amma dhumaa waggaa 4 daa'ima xiqqaadha. Haadha dhabee galgala yoo angalu haadha too eessatti gattee dhuftee naan jira. So baay'ee tokko natti dhaga'ame. So okay anarraa dubbii qabdan malee isirraa miti ka dubbii qabdan isii hidhaa isii gallakkisaa ana na hidhaa jedhee ma'akalawii dhaqee jira. Nu nama guddaa akkamitti hinaa maali dubbii siyaasatii warra ol'aanuu gaafadhaa maali jedhan. Warra ol'aanuu gaafadhe xalayaadhaan hunda isaanii. Mallas egaa jidduu kanatti amrii ta'ee jira ka jiru Hayilamaarami addisullee hojii keessaa bahee jira garuu jecha qaba isaan keessaa influensi qaba isas dubbisee jira. Namoonni ani dubbisin hin jiru warra Tigree kanas baay'ee isaanii dubbisee jira. Ana wajji dubbii qabda yoo jiraattan ani kunu na qoradhallee ana na hidhallee yoo barbaaddan. Angoo cufa raayisa kaasa yoo kan. Inkaane civil service marra jira. So haadha manaatii eegal lakkisa. Yakkisiin raawwatu tokko hin jiru. Yoo masgiida ijaaruun yakka ka ta'u taate ifa godha. Zeen embasii Suudii rakkoo qaba jedha declare godha. Embasiin Suudii yoo rakkoo qabaate immoo maal godhataa ture foreign ministeriin Itoophiyaa intelligensiin amma nurratti roorroo akkana adeemsisu kun maal godhataa ture. So kanaafu dubbiin isaan irratti akka deebi'u waan beekaniif kana dhiisanii isii gallakkisuu hin dandeenye anis dhuma irratti biyya tana irratti wanni naaf hin jiru. Sirni kun kufuu qaba. Sirni kun diigamuu qaba. Kufuu qofa odoo hin taane diigamu dismantled completely dismantled ta'uu qaba ka jedhu jannuu fudhadhe gara qabsoo makama jedheetiin bahe jechuudha. Achiin booda biyya kam deemtan isan bitana baatan jennaan mee jireenyi baqattummaa namni tokko gizee tokko pirezidaantii biyyattii ture aangoo olaanaa gubbaa ture baqattummaan jiraachuun akkam ture jireenyi warri gadaanaanii dabarsu jiraachuun. Jireenyi baqattummaadhaa baay'ee hamaadha. Baay'ee ulfaataadha. Akkuma baqataa kamiyyuu jiraatta. Akkuma baqataa kamiyyuu miilan deemtaa beela'uun dheebochuullee ni jira. Mahallaqaa hin qabdu fira hin qabdu aanaa alii hin qabdu yoo dhibamtee akka garaa keetitti yaalamuu hin dandeettu ifaan kun badee. Rakkoon qaba. So baqattummaan waa hundaa ol hamileessidha. Baqataa siyaasaa baqataa diinagdeetiif baqataa siyaasaatu jira. Economic migrant fi kan politikaa akka ta'etu jira. Ani I'm a political refugee. I'm not economic refugee. Biyyi tan durtan amee hedduun hin beeku illee. Ani waggaa tokko Keeniyaan ture. Waggaa 4 fi baatii 8 Ameerikaa ture. So hanga Ameerikaa seenuu baay'ee dararaa guddaa keessa ture. Minuutti gabaabsi. Jechuun gaa baqataa taatee Keeniyaan kuni rakkoo guddaatu jira.
warri caasaa nageenyaa Itoophiyaa jedhamu kun Keeniyaa kana akka fedhanitti keessa yaa'a. Ani immoo kana quba qaba duraanis. So baay'ee rakkoo ture namaa waliin argu. So resoursiin qabu homayyuun qabu yaa gaddaduu keessa jiraatta. Haa ta'uuti immoo rabbiin yoo rakkoo uumu jedhan keessatti immoo furmaata illee fidaa jedhan. Keeyriilleen ima jirti jechuudha. Kunis maali namoota Oromoo biyya sanii namoota Booranaa isaantu rabbii wajjin isaantu protect na godha jechuudha. So namoota santuu hanga dhumaatti qabsoo guddaa godhuudhaan na eeganii rabbi wajjin biyya Keeniyaatii baatii 13 erga turee booda gara Ameerikaatti akka ba'u danda'e. So Ameerikaa erga galee booda akkuma nama kamiyyuu bilisummaa hin qabda. Seeran jiraatta. Seeran seene DHS jedhama, Department of Homeland Security ka jedhamu isatu eeyyame. So akkan seeneen Atlaantaa nageessanii Atlaantaatti namoota faranjii wahiittu torbaan tokkoof nu hin keessummeessina jedhanii na fudhatanii torbaan tokkoof na fudhatanii waggaa tokkoof walakkaa wajjin taa'e. Namoota baay'ee namoota gaariidha akka nama dhuunfaatti. So sireellee naa kennanii mana isaanii keessatti akkasitti jiraachaa ture. Mootummaan Ameerikaatiif galata guddaan qaba. Nyaataa fi dhugaatii fi beela'een beekuu rakkadheen beeku. Uummanni Oromoo Atlaantaa jiru akkasumas Oromoonni muraasni qarshii xiqqoo walitti buusaniillee konkolaataa dullattii takka naa bitan. Dullattii yoon jedhu sadarkaa karaa Ameerikaatitti gaarii jechuu hojjechuu dandeenya naa bitanii. So akkasitti socho'aa ture. Giza deemtu fa giza socho'oot fa namoota fa yoo wala gartu fa akkam reactioniin namoota yoo si argan. Oma tokko rakkoon tokko na qunnameen beeku. An rakkoon tokko amma namni waan dhokadhee taa'utti fakka ammallee waan dhokadhee taa'utti fakka magaalaa kana hunda guutuu gubbaa haga miilaatti keessa naannawaa oola. Sodaatu oomu shakkita. Wanni tokko hin shakku. Ani ummata Oromooti irratti ummata Itoophiyaati irratti yakka hojjedhe jedhee hin shakku. Politikaalii wannaan feel godhe hin jiru. Politikaalii bakka feel godhe san immoo akka hoogganaa Oromiyaa tokkotti yeroo jalqabaatiif dhiifama ummata Oromoo gaafadhee jira. Itti aanee muummichi ministeeraa gaafa muudaman Dr. Abiy gaafa muudaman paarlaamaa biyyattii fuulduratti addunyaa guutuurratti akka dhagahamu dhiifama gaafatanii jiru. Ani gaafa muummichi ministeeraa dhiifama gaafate san duratti waggaa 2 duratti dhiifama gaafadhe. Nan bu'ee Ameerikaa taa'ee yoo Dr. Abiy dhiifama ummata Itoophiyaa gaafatu. Anis dhiifama gaafadhe politikaalii I failed. Garuu politika kan keessatti wanni yeroo baay'ee ta'uu jira. Namootni kun dhiifama la gaafatanii walii galanii am dubbiillee yaa'u surroofsun boodirra taasumna. Namootni ammoo dab namatti hojjetan kan keessa harka qabana gamman jiran iddoo olaanaa gubbaa. Injiru namootni baay'een fakkeenyaaf maqaa reeffatiin kaaftu sun kamma amantaa muslimaatiin wal qabsiisanii san akkas dabisan hojjetanii waan sun keessa namni maqaan kan jiran mimmi si baatu fakkaatan achi keessatti gahee qabdiniitiin suni. Mimmi si baatu waan dhuunfaa namaallee baay'ee dubbachuun barbaadu. Mimmi si baatu jaratu erga. Akkuma miidiyaa irratti dubbattee dubbii akka ho'istu. Yeroo san ana ari'uuf ana dha'uudhaaf tumsa godhatanii FM reediyoo bantee talk show guyyaa guyyaadhaan talk show nama 4-5 teessiftee haasawaa turte. Isii kana ka ajaji nama biraati. Malee mimmi si baatu sammuu isheetii yaaddee namni akkanaa hin jiru. Gaazexoonni baay'eedha bar gaazexoonni waan akkanaa hojjetan. Kaampeenii guddaan narra ture. Kaampeenii guddaan narra ture. Garuu wanni kun hundi isaa dhara. Aan biyyattii biyya nan jaaladha. An waggaa 28 boqonnaa gaaf tokko odoo hin bahin. Guyyoo guyyaa tokko odoo boqonnaan bahin namni hunduu hin beeka. Biiroo bulee dhiiga haqqisee hojjedhee jira biyya ta'e. Akka isaanii san qawwee qabadhee bosona keessatti hin lolle malee waan sanii gadi humuu narraa nafu. Biyya too nan jaaladha, ummata kiyya nan jaaladha, hojjedhee jira. Hojii misoomaa gugurdaa hojjedhee jira. Dhagaa mukatti bu'ee odoo of reserve hin godhin,
ummata keessa bu'ee qonnaan bulaa keessa mana qonnaan bulaa bulee daaraa keessa wajjin qonnaan bulaa wajji ciisee hojjedhee jira. Gaafa biiroo bishaanillee gaafa mootummaa naannoo Oromiyaallee. So ani ummata kanarratti yakka hojjedhe jedheen amanu. Yakka goggogaa amma nama ajjeesisiisee akkasii. Ajjeechaan akka dhaabbatu kaampeen godhe awwadaa dhaqee maqaa jimaa keessa ari'uu daldala jimaa keessa Oromoo yoo ari'uu barbaadan kun abaawoodhaa jedhe. Abaa'oo dirree dhawaa akkas godhan. Abaa'oo cidhaa akka yoo cidhaaf namni walitti dhufu abaa'oof qarshii walitti buusuuf baatan jedhanii. Abaa'oo ta'uu ragaa qabatamaa qabattee yoo hin hidhin hidhuu hin dandeettu jedhee televezyiinii afaan Oromootiin dubbadhee arkaayivii mootummaa naannoo Oromiyaa keessa hin jira ta'a. Ifatti chaalenji godhee jira sekuritii biyya tana hin dandeettu. Armiin hojii bulchiinsaa keessa galuu hin dandeettanii. Civilian government ummata siviilii anatu bulchaa isin bulchuu hin dandeettanii jedhe 94 akka dhufeen nageellee Booranaati irratti dubbadhe.